Jaallatamtootaaf kabajamtoota hordoftoota TV ergaa fayyinaa bakkaaf qita jirtanitti ammallee irra deebi'ee nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isiniif haa baay'atu. Armaan dura daqiiqaa 7 fi sekondii muraasa keessatti dubbii sagalee Waaqayyoo mata dureen isaa dhiisi gaarummaadhaaf jedhuun macaafa qulqulluu keessaa macaafa Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 28 irratti hundaa'uudhaan isiniin ga'uun koo ni yaadatama. Sagalee guutuutu waraabame. Haa ta'u malee yeroo darbu addaan citeetu isin bira qaqqabee lafa dhaabbateen itti isiniif fufaa. Egaan sagalee Waaqayyoo macaafa Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 28 irratti warra Waaqayyoon jaallataniif akka akeeka isaatti warra waamamaniif wanti hundumtuu gaarummaaf akka ta'u kutaa sana irratti argina. Wanti hundumtuu gaariidhaan jiru. Waaqayyo garuu waan hundumaa gaarummaatti hin geeddara jedha. Kanaa wajjin wal qabsiisee dhuga ba'iinsa tokko isinitti himee osoo hin xumurinidha kan addaan isin jalaa cite. Egaan duubatti deebitanii rikoordii jalqabaa dhaggeeffachuu ni dandeessu. Namni kun nama Waaqayyoon abdatudha. Waaqayyo waan isaa hundumaa gaarummaatti akka isaaf jijjiiruu fi gaarii godhee dhimma isaa hundumaa akka raawwatu nama abdatuuf nama amanudha. Kanaaf adeemsa karaa dheeraa deemuudhaaf ba'e keessatti miillaan osoo deemu nama isa gargaaru karaatti argatee konkolaataa isaa keessa galee otoo deemu si'a afuriin booda chaalenjii nama kana mudateen gaarummaadhaaf jechaa nama deebisaa turedha. Namichi kun garuu abbaan konkolaataan kun isa hubachuu hin dandeenye. Xumura irratti konkolaataa isaa rakkoon teeknikaa mudate sirreessuudhaaf osoo yaalu qubni isaa irraa cite. Qubni koo cite jedhee bu'aa gaddaa yeroo himatu immoo namichi kun ammas gaarummaadhaaf ittiin jedhee sanaan namichi kun baay'ee haaree yeroo konkolaataan koo karaa dhaabbatu gaarummaaf jettee boba'aan na jalaa dhumuudhaaf yeroon jedhu gaarummaaf jettee amma immoo qubni koo yeroo citu akkamitti gaarummaaf jetta miidhamuu kootti gammaddaa maalidha ati jedhee baay'ee haaree konkolaataa isaa keessaa fuudhee gad darbatee yeroo deemu argina. Yeroo fuudhee darbatus darbatamuu isaa gaarummaadha jedhee gammachuudhaan namichi kun simatee inni sun immoo dhiisee haariidhaan deemee osoo deemu amma ta'e tokko erga deemeen booda namoota fuula isaanii uffataan dhofkatanii meeshaa waraanaa baattatanii dhaabbatan karaatti argee irraa goruudhaaf karaa ittiin goruu danda'u irra hin turre karaa dhiphaa irratti eeggatanii dhaabadhu jedhanii harka kennatee fuudhanii gara mana tokkotti ol galchan. Warri kun warra nama qalee aarsaa nama dhiyeessu turanii egaan manaan ga'anii qalmaaf yeroo isa dhiyeessuudhaaf kan itti qaama isaa hundumaa yeroo ilaalan qubni isaa citaadha. Akka seeratti namni aarsaaf dhiyaachuu qabu nama mudaa hin qabne nama qaama guutuu ture. Namichi kun garuu yeroo aarsaadhaaf qalamuudhaaf qabutti qubni isaa citaa ture. Kanaaf aarsaa dhiyaachuu hin malu jedhanii deemi jedhanii isa ari'anii nama gara biraa adamsuutti deebi'an. Namichi kun baay'ee sammuutti deebi'ee lakka Waaqayyo duraan dursee konkolaataa isaarraan rakkoo sababni ga'eef waa'een dhumaatii boba'aa kan inni mudateef akka gara kanatti hin deemneef akka ta'e qubni isaa cituun gara kanatti akka hin deemne Waaqayyo hubannaa akka kennaafii ture, hubachiisa akka kennaafii ture. Garuu inni hubachuu akka hin dandeenye. Namni sun immoo akka hubatee sammuu isaatti yaadee baay'ee dinqisiifatee Waaqa isaa galateeffataa ofirra deebi'ee namicha karaatti gatee barbaacha yeroo deemu argina. Yeroo namichi deebi'ee iddoo namicha gate sana qaqqabutti namichi fuulletti argee dhuftee gaarummaadhaaf ammas ittiin jedhe. Eeyyeen inni ati jetti ammanaaf galeera. Waaqayyo waan hundumaa gaarummaadhaaf qubni koo cituun gaarummaadhaaf akkasitti aarsaaf dhiyaachuuf hin ture. Qubni koo waan citeef mudaa qabda jedhamee gadhiifame. Kanaaf qubni koo cituun gaarummaaf si gatee deemuun koos gaarummaadhaaf otoon si fuudhee deemee kan koo qubni citeera qaamni kee garuu guutuu waan tureef situ aarsaa ta'a ture. Wanti ta'e hundumtuu gaarummaadhaaf nuti hin hubanne malee jedhee indagana namicha sana galateeffatee karaa biraatiin naanna'anii kan waliin deeman ta'ee waliin hiriyoota ta'anii bara dheeraa kan waliin jiraatan ta'e. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Egaan hubadhaa kanarraa waan guddaa barannaa. Rakkoon namicha kana mudate baay'ee kan nama gaddisiisudha. Qubni citu jechuun waan salphaa miti. Garuu lubbuun darbuutu irra ulfaatadha. Wanti ta'e kun hundumtuu gaarummaadhaaf ta'e jechuudha. Har'as dhimmoota garaa garaatiin dhiphataa kan jirtan, ba'aan jireenyaa akkasitti baay'ate, lolama keessa kan jirtan, dhiibamuu keessa, jibbamuu keessa kan jirtan, yaaltanii waan yaaltan sana isiniin milkaa'uu dhabee gadditanii kan jirtan maaltu beeka Waaqayyo waan kana gaarummaadhaaf. Akkuma dursee isiniif kaasee Yoosef boolla leencatti darbatan achii baasanii gurguranii. Gaafa sana hundumaa Waaqayyo gooftaan maccaa yaada qaba ture. Akka inni hin gurguramne gochuu hin danda'a ture. Aangoo waaqummaa isaatiitiin Waaqayyo jidduu galee Yoosef dabarfamee kennamuun oolcha ture. Garuu karaan gurguramuu isaatii, karaan dabarfamee kennamuu isaatii kun karaa guddinatti isa geessu ture. Karaa Prime Minister ta'utti isa geessu ture. Waaqayyo amma kanatti hin callise. Yeroo mana Pheexfaraatti lolli irratti ka'us hin callise. Yeroo mana hidhaatti dabarfamee kennamus hin callise. Namoonni kallattiin yeroo ilaalamu Yoosef irra hamaan akka ga'aa turettidha kan ilaalamu. Garuu Waaqayyo immoo karaa Yoosef gara ulfinaatti geessudha. Karaan sun kan inni murteessedha. Egaa karaan tokko tokko
karaa rakkisaadha haa ta'u malee rakkisaa kun gara ulfinaatti kan nu geessudha. Jibbamuun ari'atamuun yeroo hundumaa waan hamaa miti. Jibbamuu keessa ari'atamuu keessa immoo Waaqayyo waan hojjetu qaba. Gooftaa keenyaaf galanni haa ta'u. Yeroo gabaabaa keessatti rakkoo biyya keenya mudateef biyyi keenya keessa turte hundumti keessa nu yaadattu. Ji'oota muraasan dura lola guddaatu ture, jeequmsa guddaatu ture, dhiiga namoota baay'ee dhangala'aa, lubbuu namoota baay'ee darbaa ture, imimmaan namoota baay'ee dhangala'aa ture, haala baay'ee ulfaata ture. Yeroodhaan wanti kun wanta baay'ee gadhee wanta namatti hin tolle laphee namaa wanta madeessu ture. Har'a irratti gaafa ilaallu garuu lolli sun jeequmsi sun chaalenjiin ka'e sun hundumtuu biyya keenyaaf jijjiirama guddaa argamsiiseera. Gara dimokiraasiitti gara bilisa ba'uuttidha kan geesse. Rakkoon sun hundumtuu iyyuu gaggeessitoota quuqama dhalootaa qabanidha kan inni dhale. Biyya keenyaaf nagaa, jaalala, tokkummaa waliin dhiisuu wal danda'u akkasumas biyyi keenya gara dinagdeedhaan gara caalutti akka ceetuuf sababa ta'e. Lolli sun gaariin turre. Miidhamni yeroo darbe uumame keessatti lubbuun namoota baay'ee miidhameera. Kun garuu gaariin turre. Haa ta'u malee waan caalu dhalee jijjiirama, bu'aa gaarii, nagaa, gammachuu, dimokiraasii wanta baay'ee fooyya'aa boruufis dhaloota keenya fi wabii ta'uu dhalee. Sababni kun namoota du'a oolche, namoota duuti murtaa'e baay'ee du'a jalaa oole, namoota baay'eetu hidhaa irraa hiikame, namoota baay'ee biyya isaaniitti deebi'anii jiraachuu kan hin dandeenye gara biyya isaaniitti dhufe. Dinagdee biyya kanaatiif dhimmoota biyya kanaa hundumaa furmaata ture. Rakkoon kaleessaa sun, boo'ichi namoota baay'ee kaleessaa sun waan gaarii dhale jechuudha. Kanaan booddees waan gaarii dhaluudhaaf jira. Kaleessa gaafa laallu wanti kun hundumtuu gaarii miti. Kana yeroon isiniin jedhu yeroo tokko wanti gaarii hin taane waan gaarii fiduu danda'a. Wanti akkasitti hubadha obboleessa koo obboleettii koo. Nan jibbame, nan ari'atame, nan tuffatame, nan gatame, karaatu natti cufame, karaa baay'isaan dhabe, argadheen dhabe, gammadee ka'een gadde warri jettu dhiisi gaarummaadhafi. Boru Waaqayyo waan caalu hojjeta. Boru Waaqayyo harka kee afaan irra si keewwachiisa. Boru Waaqayyo sirriidha jettee dubbatta. Gaarummaadhafi. Waaqayyo warra isa jaallatanii, warra maqaa isaatti waamamanii waan hundumaa gaariin godha. Wanti hundumtuu gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Dafqitee gatii dafqa keetii dhabuu dandeessa ta'a. Biyya ari'atamtee jirta ta'a. Hin miidhamtee jirta ta'a. Waaqayyo kana hundumaa gaarummaatti geeddara. Boru boquun kee ol jedha. Boru afaan kee golfaan guuta. Boru seenaan kee jijjiirama. Haaleluyyaa. Dhiisi gaarummaadhafi. Dhiisi gaarummaadhafi. Jireenya kee irratti wanta hin taane murteessin. Akkanan ta'e sanan ta'e kanan ta'e jettee carraa kee hin daangessin, of hin daangessin. Fuulduratti deemi. Ija kee Waaqayyo irra kenna keewwadhu. Gaarummaadhafi. Har'a dhabuu jechuun boru dhabuu jechuu miti. Har'a gadi jechuun boru gadi jechuu miti. Waaqayyo si baasa. Haala rakkisaa kee keessa gaarummaadhafi. Irra deebi'een jedhaa dhiisi gaarummaadhafi. Gaarummaadhafi balballi cufamuun, gaarummaadhafi yaaltee dhabuun, gaarummaadhafi wanta naannoo keetti ta'aa jiru hundumtuu firri kee si dagachuun, hiriyaan kee si ganuun, wanti hundumtuu sitti bitaacha'uun gaarummaadhafi. Dukkanni har'aa gaarummaadhafi boru bari'uuftu jira. Boru baratu siif darba. Gaarummaadhaaf jechaa ture namichi kun. Atis gaarummaadhaaf jedhe. Of hin dhiphisin haariidhaaf, boo'ichaaf, cinqamuudhaaf daftee of hin kennin. Ciniinnan honnee kee jabeeffadhu harka hin kennin. Waaqayyo waan hundumaa gaarummaadhaaf godhe ammas waa'ee kee gaarummaaf hin godha. Wanti hundumtuu gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu gara gaarummaatti hin geeddaramu. Ameen. Dhiisi gaarummaadhaaf. Iyesuus kan ulfaate haa ta'u.